kun garaadhaa waa qabdi jedhani dhaggeeffadha. Waa maal dhageessi yoonaan jettee si daradareessitti maati galmeeffadhuu barbaadedha. Nu barreessi tokko inni poolisii wajjin wal galee bilbila mucaa fuudhe eenyunni bilbilli mucaa eenyuun hoogganamaa jira. Hoteela keessa taa'ee dhuguma viidiyoo koolitti dawwalee dubartii wajjin akka jiru agarsiiseera. Ka jedhus hin nageenye isin yoo isin hin nageenye awwaan an nagayeera keessoodhaan isinitti maallaa. Nagayeera an nagayeera. Hoteela haqni barbaadamu immoo dhaggeeffadhaa uummata. Haqni barbaadamu tokkoffaa ati aduftuu uummanni walii galeera gatiteef hordoftoonni kee walii galeera warri nu jala dhufes walii galeera. Haqni mucaa barbaadamu warri nu jala dhufes walii galeera. Tokkoffaa namni poolisii wajjin ol gale eenyunni tokko bilbillisii biiftuu galchini bilbillisii eenyutti galee jira. Viidiyoon maaliif kaafame? Haqni barbaadamu laaqan sinitti maara. Haqni nu barbaaduu dandeenyu eenyu poolisii wajjin gale bilbillisii eenyu irka jira. Maqaa reenfa buusuutiin eenyunni warqii quba sitti baafate. Mucaan kun garaadhaa waa qabdi jedhani dhaggeeffadha. Waa maal dhageessi yoonaan jettee si daradareessitti maati galmeeffadhuu barbaadedha. Nu barreessi tokko inni poolisii wajjin wal galee bilbila mucaa fuudhe eenyunni bilbilli mucaa eenyuun hoogganamaa jira. Harka seeraa galuu qaba ture yoo tokko. Warqiin dhaggeeffadhaa haqa mucaa isa barbaadamu nutti miyyoo jettan seerittan hima. Amma kan nurka jiru informaashiniin. Tokkoffaa poolisii wajjin kan ol galee eenyunni. Bilbilli mucaa hoo namni bira hin jiru laayiviitti viidiyootti nu waraabdee kaatee duute bilbilli sun eenyu irka galeetu seerri jiru. Eenyu kan poolisii wajjin ol galee reenfa buuse. Warqiin quba siirraa eessa dhaqe? Warqiidhaaf dubbataa hin jiru. Warqiidhaaf dubbataa hin jiru. Mucaa iyyuu dhabneera. Warqii quba siirraa maqaa reenfa buusuutiin inni baafate eenyunni. Mucaan kun immoo ulfa garaadhaa qabdii jedhamee ture. Biyyeetta salphatu waan jiru hin dhoksinu. Ulfa garaadhaa qabdii jedhamee ture. Nandaha indeessuu irratti atakaaroon ka'ee ka jedhu wayin naga'e kaleessa. Ulfa garaadhaa qabdi. Rabbi nu haa qajeelchu malee namootuma muraasa malee ana dabalatee ulfa kanan barbaannu jenna nu dhiironni. Dubartiin ulfa baasuu hin jaallattu. Ulfa kana atakaaroo fidee ture baasi hin baasu. Wanni kun hagam dhugaadha. Abbaan manaa ni jettanu dhiyaatee ulfa baasi hin baasu kana irratti bilbila irraa ragaa barbaanna. Barreeffamas ta'ee sagaleen ta'ee dhaaba'u. Dhageessanii haqa waan akkanaa barbaadu inni kan poolisiiti gaa. Abbaan manaa bira ture hoteela keessa taa'ee dhuguma viidiyoo koolitti dawwalee dubartii wajjin akka jiru agarsiiseera. Ka jedhus hin nageenye isin yoo isin hin nageenye awwaan an nagayeera keessoodhaan isinitti maallaa. Nagayeera an nagayeera. Hoteela keessa taa'ee viidiyoo koolitti dawwalee jennaan dubartii wajjiniin of ajjeeste. Makiinaan siimeerre qabeenya siis haqa lubbuusii seerris qabeera nus waan beennu kana yoo facaafne nu dhaga'u warri seeraa kun warri waa barreessus waan asii dhagee feesbuukii irratti waan dhagee barreessa waan akkanaati ammaaf kan haqni harka jiru kanan xiqqoo quba qabu waa 4-5 jechuudha. Tokko nama poolisii wajjin ol galee bilbila mucaa fuudhe viidiyoo sana balleesse warqii quba siirraa baafate waa'een ulfa sanaa immoo akkamitti ciccikii uumuu danda'e baafadhu hin baafadhu tarii hin baafadhu yeroo isin jettu sin barbaadu jedhameeni mucaa siitiif of wareegde moo ulfisuun baheera yoo ta'e fedhii siitiin bahee waan akkasii gaafadhaa yeroo nu gaafattan yoo sagaleen keenya hin dhaga'amne jechuudha. Kanuma kanaan nan gargaarsi haadha boonii gargaaruun keenya yoo dhiibbaa fidatee haqa boonii baasuutti hafidu jedhaan gara kootti. Hafidu torbee tokko iyyamee dhiifamuu fi keessattuu sooyyee waan kana nu tarii ajandaadhaaf oofaa jirra. Isin warri dhalattoonni naannoo dhiifama naa godhaan of gochaa gandatti nu galchitee naan hin jedhinaa.
Isinii wajjin hin jira akka Mubaarakitti wanni isin godhaartan sirriidha. Wanni isin gootan sirriidha. Wanni karaa keessan keessaa gadi ba'u akka nama miidiyaa kanarra ture tokkotti wanti karaa keessanii gadi ba'u akka biddeen mixmixaatti cuumamee siyaasatti cuubu waan ta'eefi isinii galee siyaasatti cuubu waan ta'eefi koo informeeshinii waliin naqa qabeera ammas naa waliin jedhee meera biyyarraa dawwaleen deebi'aa hin callisinaa iftadheera. Galatoomii obboleessa keenya Mubaarak dhugaa haqan dhabeessin jechuun barbaada. Hamza na guddisuu dandeessa. Please emoji bo'ichaa warra gootan emoji bo'ichaa dhiisa. Nan deemaa fi qophiin kiduma godhan dhufan malee nan deemaa fi deemnaan hin bu'aanu sila nagaa waa tokko nagaa na waliin dhufanii jirre waa tokko. Maayinni haqa kanaa kaleessa kaasnee gaafachaa turre har'as obboleessi keessan kanuma dhaqee inni gaafate jechaadha. Dhugaadhaan waan ifa jiru ijoollee keessumaa ta'e ijoollee wallaggaa keessaa waan tokko ta'ee jennaan kanadha ajandaa kan dhimmo jalaa dhugate beektu maal akka ta'e hin beeku inni rakkoon tokko iyyuu hin jiru. Inni guddaan an gaaffiin an qabu immoo abbaan manaa ishee Joosiin kan jalaa du'ee haadha manaadha. Haadha manaa isaatu jalaa du'e. Kan ishee duukaa jireenya dabarse jalaa du'e. Isatu iyyuu haqa ishee barbaachuu qaba malee owwaalee manatti deebi'uu qaba miti. Akka gurraa qabnuun simaa baloo irraa haasofna yoo ta'e gaggabee mana yaalaa galee ture jedhan eeggadda. Achi immoo iddoo waalshaatti suuraa isaa argineerra. Iddas immoo maatii bira akka jiru quba qabnaa jechaadha. Idda ol deebi'eetii booda garuu qaama seeraatti dhaqee beeksisuun sammuu hidhaa sammuu isaa jalaati ba'uudhaan jedha akka obboleettii tokkotti gaafan isatti. Gaafa namoonni akkas isiniin jedhanii haadha manaaf abbaa mana gargar baasuu yookiin namni gidduu haasa'u miti. Namni du'ee tokko dhagaan akka nama ka'ee fiiguutti dhagaa tuulame agartaniitu awwaalcha boonii irratti. Dhagaa hedduu tuulamee jira beektu akka nama kaatee isheen kaattuu qabattee batattistu akka kana dhagaan kun irra ta'a beektu. Dhugaa keenyarra rakkina keenyarra gadadoo keenyarra akkasiin ta'a. Kan mucaa kanaa kan baay'ee na gaddisiisee akka dhaabbadhuuf na godhee an mucaa kanaa wajjin gaaf tokko sobee na duukaa softee beekti. Dhugaa waaqayyoo na duukaa softee hin beektu. Komentii guyyaa lama congratulation kan jedhuu fi waaqayyo siyaa eebbisu jedhee faarfannaa isheen boo'aa wanta hojjettu tokko irratti godheera komentii. Kana caalaa hin beeku mucaa kana. Isinii galee an dhugaa isaadha kan hin dubbanne. Akka namummaatti garuu shamarran gaafa isaan waan tokko ta'anii haqa shamarranii balleessuu irratti iddoo guddaa fudhanna beektu. Eenyu fudhata dhiira caalaa shamarrantu fudhata. Komentii babarreessamee wantoota jira shamarranii hin arginan taajjabe isinii galee. Baay'een gadde kaleessa namni mucaa kanaan jabaadhu hin jenneen har'a hundi keenya anaa kaasee piroofaayilii mucaa kanaa godhanneera. Haa ta'u idda darbe yoo qaqqabne idda qaqqabnee fi garuu haqa mucaa kanaa baasuun maaliif harmee ishee gadi baastanii jechuun an baay'een gammade obboleessi koo musammaan haadha koo kana miidiyaarra fiduu fi an yoon fideera ta'eyyuu isinii galee eeyyama nama tokko nan barbaachisu. Harmeen kun haqa isaaniidha kan isaan dubbatan. Haqan tala koo naa barbaada. Dubbachuu hin danda'anii bar haadhi koo haadhi keessa wal fakkaatu. Sooshaal miidiyaa hin beekan akkaataa itti fayyadaman. Akka aadaa Oromootti akka naannoo eessaattuu naxalaa yookiin kootiin baafatamee kadhatamaa inni isinitti mee ture isin awwaalcha irratti. Biyya kanattu akkas godhama. Maaliif maatiin fagootii dhufutuun bittinnaa'inee dheera. Utuu firri dhufee deebi'een deemin. Achirratti namni waan qabu harcaasee yookiin rabbiin kadhatee fi jajjabeessanii sagalee waaqayyootiin biraatii deemuu jechaadha. Isinii galee amma garuu har'ayyuu haasa'amaan jiru. Har'ayyuu qabbanaa dheengadda warri Joosiin laayikii godhetanii fiigaa dhuftanii naan na bira maal hin jireen. Tarii bilbila isaarratti na'ee laayikii gochuu danda'a. An akkasuma. Utuun hin beekinaa tokko nama hin beekneef laayikii godhee beeka. Yookiin immoo imoojiin ta'e itti darbatama harka keessan irraati. Kana ta'aan jedhe maaliifi abalutu kana godhe